Biyyi Somaaliilaand erga bara 1992 of dandeessee dhaabbattee akka biyya tokkotti ofiin of bulchaa jirti. Biyyi kun maallaqa, poolisii, waraana, paaspoortii fi sirna filannoo mataa isii kan qabdudha. Haa ta'u malee beekamtiin seeraa addunyaa irraa dhabuun isii bu'aa akka biyyaatti argattu faayidaa guddaa isii dhabsiise. Biyyi Somaaliilaandii biyya seera idil addunyaa jala hin jirre garuu qabatamaa lafarra jirtu. A state that exists but is not recognized jedhamtee jirtudha. Daba seera addunyaa. Somaaliilaand addunyaa biratti akka kutaa Somaaliyaa Moqaadishoo tokkotti waan ilaalamtuuf dhimmi isii hundi marii Somaaliyaa Moqaadishoo waliin taasifamuu irratti hirkata. Kun immoo waggoota 30 oliif mirga ofiin of bulchuu biyyi kun qabu sarbee jira. Dhiibbaan kun maallaqni isii shilingiin Somaaliilaandii addunyaa irratti gatii akka hin qabaanne godhe. Kun immoo daldala alaa, ekspoortii fi impoortii irratti dhiibbaa guddaa uume. Akkasumas balaa uumamaa kanneen akka hongee fi balaa birootiin biyyi yeroo dhawamtu gargaarsa hatattamaa akka biyyaatti argachuun itti ulfaata. Akka seera idil addunyaatti lafa Somaaliilaand dabalatee biyyattii guutuu irratti anaatu abbaa biyyummaa qabaa na gaafadhaa jettu Somaaliyaa Moqaadishooti. Biyyi kamiyyuu Somaaliilaand waliin waliigaltee uumuuf yoo yaale Moqaadishoon kun birmadummaa kiyya sarbuu dhufe jechuun UN'tti iyyatti. Somaaliilaand dhiibbaa guddaa kana keessa osuma jirtuu biyyoota addunyaa baay'ee waliin hojjechaa jirti. Biyyoota biroo kanneen hariiroo Somaaliilaandii waliin qaban eenyu faadha? Biyyi sadarkaa imbaasitti Somaaliilaandii waliin hojii cimaa hojjechaa jirtu jiraachuu quba qabdu na hordofaa. Paaspoortiin Somaaliilaandii akka seera idil addunyaatti fudhatama guutuu qabaachuu baatus biyyoonni dhimma daldalaa, dippiloomaasii fi namummaa irratti hundaa'uun paaspoortii kanaan lammiiwwan Somaaliilaandii ni simatu. Biyyoonni paaspoortii Somaaliilaandiin namoonni akka biyya isaanii seenan hayyaman keessaa biyyoota naannoo gaanfa Afrikaa keessaa Itoophiyaan biyyoota paaspoortii Somaaliilaandii fudhatan keessaa isii duraa fi ijoodha. Namoonni paaspoortii kanaan Finfinnee seenuu fi biyya biraatti illee ceehuu danda'u. Biyyi biraa Jibuutiidha. Hariiroo daldalaa fi hawaasummaa qaban irratti hundaa'uun paaspoortiin Somaaliilaandiin namoonni biyya isii akka seenan ni hayyamti. Akka giddugala bahaatti Gamtaan Emireetota Arabaa michuu Somaaliilaandii isii jalqabaati. Lammiiwwan Somaaliilaandii akka biyya isii seenan ni hayyamti. Biyya Saawudii Arabiyaa keessattuu yeroo tajaajilli hajjii fi umraa godhamutti paaspoortii Somaaliilaandii fudhachuun namoonni biyya isii akka seenan ni hayyamti. Gama biyyoota Awurooppaatiin biyyoonni akka UK, Ingiliz, Faransaay, Beeljiyeem, Neezerlaand lammiiwwan Somaaliilaandii akka biyya isaanii seenan ni hayyamu. Eeshiyaa keessaa biyyi Taayiwaan akkuma Somaaliilaand beekamtii biyyummaa kan hin qabne yoo taatu, lammiiwwan Somaaliilaandii akka biyya isii seenan ni hayyamti. Hariiroo dippiloomaasiis cimaa qabu. Biyyoota meeqaatu Somaaliilaandii keessaa imbaasii qaba?
Somaalilaand beekamtii biyyummaa guutuu addunyaarraa dhabdus biyyoota hedduu waliin hariiroo dippiloomaasii fi daldalaa cimaa waan qabduuf magaalota gurguddoo addunyaa keessatti waajjiraalee bakka bu'iinsaa representative office hundeeffattee qabdi. Waajjiraaleen kun akkuma imbaasii tajaajila viizaa daldalaa fi hariiroo mootummoota jidduu jiru ni raawwatu. Biyyoota Somaalilaand waajjira bakka bu'iinsaa keessaa qabdu akka Afrikaatti kan jalqabaa biyya Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti kan argamu isa ijoo fi baay'ee murteessaa ta'edha. Jabuutii magaalaa Jabuutii, Keeniyaa magaalaa Naayiroobii, Suudaan Kaartum, Suudaan Kibbaa Juubaa keessaa waajjira bakka bu'iinsa dippiloomaasii jabaa qabdi. Gamtaa Emireetota Arabaa, Saudi Arabiyaa akkasuma Turkiyaa, United Kingdom, UK, Norway, Sweden, Belgium, Faransaay akkasuma Ameerikaa keessaa Washington DC'tti waajjira bakka bu'iinsaa ni qabdi. Kanaadaa Ottawa akkasumas Eeshiyaa biyya Taayiwaan magaalaa Taayipee keessaa waajjira bakka bu'iinsaa hundeeffattee qabdi. Biyyoonni lameen Taayiwaanii fi Somaalilaand imbaasii guututti kan dhiyaatu hariiroo jidduu isaanii cimaatu jira. Waajjirri bakka bu'iinsaa Somaalilaand biyyoota kanneen keessatti banattu maaliif imbaasii jedhamee hin waamamne? Waajjiraaleen kun yaamicha guutuun imbaasii jedhamuuf seera dippiloomaasii addunyaa Veenaa Konvekshin bu'uura godhachuun imbaasii kan hundeessu biyya beekamtii biyyummaa guutuu qabdu qofa ta'uu Somaalilaand waajjiraalee kanaan waajjira bakka bu'iinsaa Somaalilaand Representative Office jettee waamti. Haa ta'u malee hojiin isaan hojjetan imbaasii irraa adda miti. Gama birootiin biyyoonni waajjiraalee biyya Somaalilaand magaalaa Hargeysaa keessaa qaban eenyufaa akka ta'an beektuu? Magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeysaa keessatti mootummoonni biyya alaa dhimma daldalaa nageenyaa fi dippiloomaasii hordofuuf waajjiraalee isaanii banatanii jiru. Biyyoonni kunis akkuma Somaalilaand waajjiraalee isaanii imbaasii jechuu mannaa waajjira qonsilaa jedhanii waamu. Biyyoota magaalaa Hargeysaa keessatti waajjira bakka bu'iinsaa qaban Itoophiyaan biyya jalqabaa Hargeysaa keessatti qonsilaa guutuu banatteedha. Taayiwaanii fi Somaalilaand jidduu isaaniitti hariiroo adda ta'e qabu. Taayiwaan Hargeysaa keessatti Taayiwaan Representative Office kan banatte yoo ta'u, kun baay'ee imbaasii guutuu jechuutti kan dhiyaatudha. Damee qonnaa, fayyaa fi teknooloojiin Somaalilaand ni gargaarti. Gamtaan Emireetota Arabaa magaalaa Hargeysaa keessaa waajjira dhimma daldalaa fi investimentii hordofuu qabdi. Keessattuu kubbaaniyaan DP World jedhamu buufata doonii Barbaraa waan bulchuuf gamtaan Emireetota Arabaa naannicha keessatti dhiibbaa guddaa qaba. Turkiyaan Somaaliyaa Moqaadishoo waliin hariiroo cimaa qabaattus Somaalilaand keessatti tajaajila viizaa fi daldalaa ni kenniti. Jibuutiinis konsilaa ishii Hargeysaa keessatti banattee jirti. Kunis sochii daldalaa fi hawaasummaa biyyoota lamaanii mijeessuuf